Namni dachee kanarratti gaafa dhalatu baay'eedha. Yoo lakkaan garuu hedduu keessaa muraasatu akka tulluu yeerar ol bahee mul'ata. Dhalli namaa gaafa dachee kanarratti dhalatu sabaaf ta'a yookaan warraaf yookaanis ofii isaatiif ta'uu baannaan ammoo sadanuuf osoo hin taane dhalatee dhaloota qofaa tolee hafa. Kanumarraa ka'uudhaan kaaniin baga dhalate yookaan dhalattee gariin ammoo osoo dhalachuun isaa yookaan ishee hafee yookaan haftee jedhanii gocha yookaan oolmaa isaatiin ni abaaru yookaan immoo ni jaju ni leellisusi. Addunyaa tokko hanga garaa waaqaa bal'attee kaaniif immoo hanga dugdaan daanqoo dhiphattee uumamte kanarratti kaanni milkaa'aa carraa qabeessa ta'ee eenyuyyuu caalee akka dalluu gaalaa ol bahee mul'ata. Gariin immoo hiree kana dhabee warra seenaa qabuuf taa'ee seenaa lakkaa'a. Warra sana jajaa seenaa isaanii barreessaa dhalootatti hin qaraa. Achi as dhuftees onneessaa booree isaaniitiin dhaadata. Barreessaa dhugaa mootii dubbii dachaa taatoo akka